bagaan ol baase faate bagaan ol baase badii garraan oliin baasa abbaan fedhe khawaanan raafuudhus hin jiru isin biyya tana naafeeti birra waliif teenyaa badala summii dhugee inni du maleesh summii dhugee du'a tokkoffaa shari'aan dhiira afur fakkaddeef maali hadubaani jira harmaa badii garraan samii irratti gartan hanga badii tirtatan irraa dhaabbatanii gabbuun hin jiru tana jala muraadee kan fidee miidiyaa ol baasisan miidiyaan kana daawwatteefu maaltu rakkoon jira ittumaan fufa hindi soyye Junaid Diyooroo rakkoo qaba maali inni jaajaba qaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV yooyyaa harka fuune ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursee salaamtaanni xiyya onne irraa burqe bikkuma jirtanitti bara ri'ee isin bira yaagoon isin hinjaa arraan tana waan ajaa'ibaa waan irraan eenye bikka ajaa'ibaati dubbiin seentee jechuudha wanni amantuun akkumatti fuftee jirti dhalaan nadhoo yaman akkumatti fuftee jirti fincila isaanii arraan tana dubbiin tun tanuma akka fatiyaati fatiyaan ija laafti nama miskiina miciyyoo ililliin irratti horumte jechuudha fatiyaan san nama miskiina ija laafti Fooziyaan tunis nama miskiina akka fatiyaasani keessaafuu faaxee fi fooziyaa wajji nyaachuu turan obboleetii arrasan dheeyitee faaxee mana fooziyaa seentee jechuudha ijaarsisii Junaidii awwaan kana namni naahimeetiin amma qaayii mucaan jaaniin tokko naahimeetiin saayibakiyya waan akkanaa jira mucaan kun na bira wajji daleena waan akkanaa jira footoo isaan namaa footoo isaanii hojii qabu namaan na ergee dubbiin biraatiin irti yaa waan kana hubadhu naan jagattiin dhaqee keessaa gabbaase jechuudha waan Junaidii waan kana naaf himee jirutti godhee keessaa gabbaase faate inni nu naa hime maana dhoostaa jee akkasii waan jiraan adiidee jechuudha anaa miti hujiitee si gabbaase hujii ati namarratti ofu jiru si gabbaase ati aashaadhaaf akkasitti duraan aashaa nama gaarii iffakkeestee akkasitti waan akkanaa jalaa dhaabuu turtee jechuu turteen arraan tana bikka kana siis seene ulaa tana faate naqaan siima dachii tan dandeessu qonna jalaa mare tamaam inumaasa asirra baateeti birraa wallaallaa birraa maan irraa fuuta birraan kanuma beektu sani birraayis waan fuutu mallee anaqaan siima rabbi malee inni maa waan naman godhu isinii waan namaa jalaa nuti isin haasoyne isinii if ol baase malee nuti isin haasoyne amma asirra baateeti anna sharxii naa kaayattaa waan takka nan gootu birraan sanuma birraa wanni qophaa'eef birraa wahii miidiyaa kana gad dhaabbateef haqaa hojii dhaabbachuu mirga dhala namaa keessaafuu dubartii miidhamte wajjin dhaabbadha fooziya miitee jirta faate wajji nyaatte harkasii akka mana tokko wajji jiraachuu turtan manni kee kasii ture keessiillee kee ture arrasan seentee jechuu haalli ati akkas daleedde sun sirraan bareedu obboleettii anaqaan siimaa asirra baateetis wanta kanarraan fuutu iyyaa oltus sumaafiin ol ba'anis haqaa jiruutu nu dubbise waan narraa fuutuun si eegaatiti asirra baateetis birraachaan olin tamaam kana hujiitee si gabbaase malee Mukhtaar Weewween yookiin birraa Oromoo TV'n si gadi hin baane hujiitee ta'ati hojjettetu alas si gabbaasee namas dhageesse si gala nama gaarii fakkaachaa waan akkanaa ni gootaa sirraan eeyne nuti wanni waan asirra teenyuuf waan akkanaa kana akka namni baditti hin seenne akka namni ol jedhe ayyaa wal duuban deebineef waan kana dhaabbanne si baafna waan ati ofu jirtu deematteen sa inumaa birraan ifiif na jaata yoomiin takkaas jaalladha yoomiin sitti maali ni beeyta faafii jaarti dhiyye inumaa asirra baateeti akkanaa soytaa maali sodaan qaba waan nama jaadha himachumaan beekaa asirra baatee waan akkanaa soytaa jechuu san birraan hin sodaachiftu san birraan hin sodaachiftu baate si harkaa wanni baate addunyaa irratti illee gadhiifamte fooziyalleen if dhageesse haasoytee jirti fooziyaas tamaam fooziyalleen cina dhaabbannaa humaan fiddootis fooziya jalaa ni qabnaa miti fooziyaa wajji dhaabbanneef Junaid ni qabnaa miti ni qabna abbaa ilmaanii haadha ilmaanii irratti laallattee safaate waan akkanaa haasoytaa obboleettiya sirraa tolti wanni kaatun abbaa ilmaanii haadha ilmaanii irra laallattee waan akkanaa haasoytaa inumaa afaan kamiin ol baatee miidiyaa irraa iyyuu hin deessaati naa himee faate gaafa aashaa san akkam turte wanni kanaa sirraa bareedaa miti gorsa bareedaa kan nu turteef akkasumaaf si beekna malee miti waan kana daleedaaf si beekna obboleettii tamaam arra yoo jaalattellee ilmi dhiiraa shabaabni ka jaartiin qabne dila
kakkasii jaaladhu malee Juneedii abbaa ilmaanii jaarsa Fooziyaa osoo beektuu wajji nyaattee waan akkanaa akkamitti irra daleegaa ol baatee inumaa sana na tashattaan maal na goota kanuma beektu sani weewwene birraan oroon kanuma beektu nama haqatti hin jirre ol baasee kan nu bichaadha. Haqaan nu dubbise waaqni nu dubbise ni haasofnuti. Na hubachiif ta'u birraan naatu beekaa naadi jaatanarraa dhabee ani maaliin si jaaladha faatee ni beekta faafi jaartii galtullee nama waan akkanaatiin sakaccaanu miti inshallah rabbi waan akkanaa leelatti nan nagaan tamam tanumaafuu waan hin taane kana oofuu dhaabdu ni dhaabdu woo tanumaafuu waan akkanaa kana yaman keessaan laayxan yaman hin kharrabdan dhaabaa nurraa dhaabaa nuti waan jaleek deemnu agartan waan jirre yoo nuti jiru agartan nol baasa adiidha hujii teenyaan nol baase isinis hujii teessanii isin baasu jira tokko irraa gabbu'aan jiru waan nama balleessa olumaan baasan faateen tanaan na sodaachiftu waan kanaan nama sirraa sodaatu miti dandeenyaan dhuftee na dhorkuun beeka Juneedii ni qabna arraa burus ahaddifee taasiifin kaa Fooziyaa wajjin dhaabadha Fooziyaa wajjin jira Juneedii ni qabnaa kamiraalta barbaadadhu xiqqaan fuudhin kaammaan duraan takka jalaan booyin kanis hin fuudhin barbaadadhu wannin Fooziyaa jalatti jaarsa itti jalliftuuf hin jirtu si keessaa baate akkatti baateftu dhagee akkanatti dhufee si keessaa baate yaate waan si garaa jiraa dullachi jaa waan garaa jiraa qufaa sannuufi miti faate sawwee weedhaaf asirra baatee ni hiitu sawwee weedhaaf asirra baatee birraan akkamitti kanaan jaa akkamitti ol baasaa obboleessaa fi ni seegaa abboleessa hojii dhalanne maan taaneen waan jiraa baaseetiin isa gargaara waan jiraa baaseetiin iccitiisan waan cinaa dhaabbadha akkamitti fayyaa dandeessii waan kanarraa jee cinaa dhaabbadha malee waan akkanaa sitti nisuwan tamam sitti isin dhiisuwan wajji nyaanne jee isin dhiisu maaliif si badit seene badit ta'e seenan badit ta'e asirra kaayatitiin tanamarraa haasoyta akka ati waan akkanaa haasoynis godha akka ati waan akkanaa irraa dhaabbattu akka gan waliifillee firraa ayidu godha barnoota sii taate barnoota sii fi fakkaata akka keetii fakkaattuu akka ta'etii ta'ira namaa ila deemtu jaarsa namaa irraa akka jalaa dhaabbataniif jaarsa namaa ilaa tanaafiin asirratti ol baasa akka waan akkanaa irraa dhaabbataniif heeran jirre nu keessan fidinaa safuu qabdi Oromoon safuu nama nu narabsiisinaa dhaaphaa gahee gad wanni waan akka faate daleedaniis dila waan kana dalagaa jirtan dhaabbattan nurraa dhaabbadhaa wal fuudhuu feetan kan qabne duwwaa wal barbaadadhaa wal fuudhaa nuti fuudha keessan dura dhaabbanne rabbiin isinii faqqate haqa wal dhufaatiti haqa wal fuudhaa waliin jiraadhaa wal alaayeffadhaa maalumoonni asii wal booda deebitaniif wajji nyaatanii namni akka wal nyaate faan khayraati asirra baatee faatee numa birraa ni neega akkana maqaanis akkanaan jee maanta akkanuun gootu obbaleeti maanta akkanu haqaatutu nu dubbisee haqarraa rabbi karaa banee dubbanneeti waan feete fidda maali dhuftee jechi tan nulaa martamoo nu bobbaaftee nu galchitamoo yaman tana siitutu nuulee nurraa kafalee nu fite ifiif firraa kafallee biyatan dhufne malee ati yaman kana koottaa ittee nu hin finne tamaam yoo si dura dhufne malee si boodaas hin dhufne nuti tamaam firraa si dhoorkinaas akka birraatti firraan si dhoorka waan takkan fiddu faa ta'e tamaam si hujiin taane seene hujiiteetiin si harkaa fashale halaasan ganu maali badii jiraatan dalaga tana qabna gaa dalagaa fayyee egaa nama obboleestii takka obboleessaa niin beeka jeetiin baditti osoo jiru taa'ee karadhaa nama maaliif hin karadha maal ta'uuf inni nu baditti osoo beekutti seenemi oliin baasa gaaniis akkaan beekutti hayyee ta'ee maal fiddame mee maal fidda ono birraan kanuma beeytu ni beeyta maktaba yaa'e maa achi tutteessee akkasitti hiita wallaallettee wallaallaa waan irraa fidduun silaalaa dhaabuu jaasa namaa laa waan sirraan fakkaanne jedha yaa hordoftoota kiyya arra dhugaanii naare dhalaan nadhoon nu gubdee jaarsa namaa maleedhaas ijaa gurra dhabdee keessaafuu dhalaayyaman ijaa gurra dhabdee yaa rabbi antanii inta kadhu jiru karaa suudii kan duraa banii nurraa sablisi karaa cufameetu asuma keessa chaate khalaas dhalaan kan gooti dhalaan asuma keessa deebiteeti shoora biraa addaa yaman kana keessa kaaftee jechuudha akkuma yaman biituun dinuu irra bobbaatee dhoytu kanatti shoora addaas keessa kaaftee dhalaan jaarsa namaa lammasaa jedhan xaagola jallibaa jedhan jechuudha
Keessaafuu namni hojii nyaate wal duuba deebi'uun hin toltu. Tamaam. Heeruma barbaadanii dhiirti dabchii rabbi akkuma keessanii kanatti as guutte karaa cufamee akkasii barbaadadhaa malee jaarsa namaa yaalaa dhaabbadhaa kaa maaluma rabbii isin godhe yaabboleeyyan kiyya. Shamarran keenya. Tawaan akkanaa seenuuf feetanillee kajeeltanii jirtanillee dhaabbaa hin kajeelina waan akkanaa. Namni yoo dhugaadhaan wal jaalate faadii laallateeti faatee namni maa jaalattaa miti. Faadii laalladhu jaaladhu adii. Faadii yoo laattee laallatte namni asirratti ol baasu hin jiru. Faadii laalladhu tawaan qabne jaaladhu. Garuu jaarsa namaatti osoo beeytuu fooziyaa tana deemtee hojii nyaattee osoo jirtuu isii duuba deebi'uu kee kanaatu nama guba dhugatti. Isii deebi'uu kee kanaatu nama guba maali? Jaarsa namaa malee isinitti hin tolu. Maali kaan bultiin beeku moo maali? Bultiin beeku jettaniiti moo maali? Maali baranni bara jaarsa namaa nama jaalachiisu dhufe ajaa'iba yaa rabbi warra kaan hunditi nuus hin dhageessii waan akkanaa nurraa gad dhaabbadhaa. Ifii nama dubbistanii ol baatanii dubbattan hin teenyu kaan ni dubbanna haqaatu wal dubbisaa dantaadhaan waan akkanaa daleedanii tulleen ol baanee haasoyna. Birraan ni haasoo adiidha maali? Isin dura qaba. Isin jechaan bananne waan kana. Oromoodhaaf hin banadhe waan kanan duraan taariibaa jechaan banadhe. Tamaam uummata Oromoodhaa karaa kanan miidhan amma miidiyaa kiyyaas sanillee dalagaa jira. Waan akkanaattis gadhiisaa jira. Keessaa wanni kanaa kan dhufnaanis gadiin dhiise sin. Duraanuu nama keenyaaf falmannaa inneeti waan kana banne. Ammas badii isin finnaan tunuu akkuma taariibaa sanii beekadhaa. Jaarsa namaalee deemuun tunummaanuu wanjala maqaa isitti wanjala hidhaa irraan baane seenaa. Jaarsa namaalee deemtanii jaartiin isaanii hidhaa irraan baanetti isin guuriin jeneraal jaanii tun. Dhaabbadhaa nama jalaa yoo ka dhugaa feetan taate birraa waan takkan gootan. Birraan yoo isin dura jiraate malee irrattis xarragachuu hin dandeessan. Haqaan siimaami firraa isin dhoorka. Birraa Oromoon firraa isin dhoorka. Maaliif namattis karaarraa bahee hin dubbanne waan isin qabdan waan isin dachii fasaadu yaatan tanan isin harkaa facaase. Tanaaf waan akkanaa haasoftan. Kan birraarraa jee birraa haasawulus. Niin haasawa. Badii isin daleeydan akka ifa gartanii dhaabbattan saniifin haasawa. Hayyee na dhoorku neen deessanii hoon na dhoorki faate akkuma siin dhoorke yoonan waan kana na beeyta yoonan birraa wallaalleettee akkuma haasan yoonan waan kana irraan kafalle qebsan akkasuma koon irraa kafale namni sanittiin beekan. Tamaam angaruu niin haasawa abbaan fedhe haasawuu nan dhoorkan waan kana bar hurriyaanti qaba waqtaan fedhetti haaseetii waqtaa fedhe gadhiisuu danda'a. Namaan na ajajaa riimootaa moonni kiyya ani ifiifin if ajajee ifiif haasawee gadhiisa malee mush namni haasawee jee ol na baasisee akka fedhe na gadi hin dhiisisu. Ifiifin haasawee gadhiisa waan ifiif haasawee gadhiisu waan hurriyaa waqti qabu waan mirgatti qabu abbaan fedhe dimokiraasii dhoonni kiyya waan abbaan fedhe dhorkuus hin danda'u niin haasawa badii teessan ol baasuu yoo isin gubde gubadhaatti maraattaniitu jaarsa namaa jirtanii maraadhaa. Tanaafuu dhagaa waan hin taane seentanii namni ol nun baasu jettanii yaadinaa kan ol baasu jiru waan hin taane haasawinaan abbaan fedhe ol baasa namni sodaa qabu jiru. Tamaam waan hin taane daleeydanii maanu ol baaftanii san bikka bartanii dheetan ka sodaachiftan malee birraa waan harke ol baasaa dhageessanii kana. Birraa waan harke olma baasa. Shira namarra deemu jiru ni haasawa. Maaliif haqaan nu haasofsiisaanii haasofna duraan waan kana haqaaf dhaabbanneemi. Akka badiirraa dhaabbattanii malee badiidhaan isin malee tun. Badii jettanii birratti badiitti hin fudhatinaa. Ka badii jettanii dhuftaniis hoottaa dhorkaa. Badii isin dachii fasaaddaniitu ol baase. Tana ni haasoinaa miti abbaan fedhuun dhorku ni haasoina. Siigalee si harkaa baate hogguu kasin naa yaatu saniif waan qabdu. Banamtee isa silasaa suuxanaan khalaas eega himatee dhugaan na fuudhuu deemeetteetu na gadhiiftee mi akkasitti waan ta'e sirraa warabee gadhiise gaalis. Eega Juliyeeti Baqaatee dho'ilan khalaas na fuudhuu deeme eega walitti himatee eega birratti himatee khalaas gaadhugumaan na jaalate eega inni nu hime anis na dura hime niin hima inni haa ol nu godhaniitu maqaa osoo namuun dhageenye ni fixannaa fooziyaas lafa qabee jiraa jettee yaaddeeti. Eenyu jaartiin jaarsaa hayyamtu atummaanu Juliyeeti shaboodee bara. Eenyuma jaartiin jaarsaa hayyamtu tahaa yaayattee karaa dhiirtuuf hin jirtu abbaa haati beete. Tamaam sannuu mitii fi kabiraa sodaachisifaa ta'e. Arraa boruus waan kanarraa dhaabbannaan dhaabbadheen irraa dhaabbachuu baannaan itti fufa.
itti fufa. Icciitiin tana bichaa miti biraatis qubaan qaba. Itti fufa. Akkasii yaadi haa? Akkasii yaadi. Garuu birraan sodaachisettee waan agartee naasooyin ol ba'i oliin siibaa maali miidiyaarra oliin jirra. Ol ba'i oliin siibaa. Na qabu endeenyaan dhuftee na qabu irraa. Tamaam. Ifi waan taane keessa bu'aa akkamin nu haasoynaa akkamin nu haasoytanii hin je'inaa. Ani icciitiin diyeeraannaan baasi. Ani dhohataas hin beeku. Jaartiin qabaa alhamdulillah. Waan hin tabiraa barbaadadhuus hin jiru. Tamaam. Jaalannaanis dirruma baheetiin gaawwanni jaamalee mush yaanii jaarsaa jaartii adda baasuudhaaf nama jaarsa qabu yookiin nama jaartii dhalaa jaarsa qabdu jala hin deemu. Tamaam. Namni yoo fuudhallee hafuudhu taate ilmi dhiiraatis nama dhalaa jaarsa hin qabne ta duwwaan laalee fuudha. Dhalaanis yoo heeruun fete dhiira duwwaadhaa ta jaartii hin qabne laalee fuudha. Mush bar haalli keessan kun bar haala safuu bara. Arraan tanaati yoo shabaaba illee deemte ees dakhalnaanii nuti maal nu qeemee mee maaltumaa bikka kana keessa nyaachisee nu ol kaase. Shabaabaa fi shabaaba takkaa feetu akka feetetti ilmaan qabaadhu shabaaba jaalannaan kan hin qabne rabbi siirraa gabbuunaan wal jaalannaan ees maaltumaa nu cinqee nuti. Nuti hajibbaa jirru jaarsa jaartii qabu fi jaartii jaarsa qabdu bikka hin taane dhaabbattu. Tana jibbaa jirra malee waan biraatii miti. Tamaam. Silaa arra aadiidha. Kaumaan qabne taate si hunaasoynu. Hafuudhuu deemus ta'umaan qabne. Tawaan takka jalarra irraane. Tana gaa walaalee fuudhe nuti waan takka waan raasuu hin qabnu. Kawaan namaa laaquudhaaf nama iddisuu hin eegaru waa balleessu kanaan nu aarsu jira tanaan nu ol baasa malee waan biraan seenaa. Dhugaan isin hima. Nadhoo yaman ni qooyxe. Ni qooyxe. Karaan itti cufan as keessa nutti deemite. Wal jaalachiisanii dhiira wal kaasan wallee dawaasan dhuganii isaan beekne dawaasa waloo baafteensaa. Namni kun gawaa shishaa keessatti illee waloo baasuu sun majiraamii waa akka amalli kun namuu qabatu fa'a. Dhalaan akkas taate keessumaafuu dhalaa jaarsa namaa ila deemtu. Haduwwaa jala haa yaatanii aadii. Warra raftatanii olaa fuudhan tanaan nu jira. Hordoftoota kiyya isin dheeradhee jira isiniin jaaladha onneerraan isin jaaladha hangaan viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhutti turtii gaariin na hojii isiniin jaa badii asirratti hin baane waan namni hojjechaa jiru badii isaanii asirratti ol baasaa irra hojii hin taane hojjechaa jiran tanumaafuu nagannaa jiraadhaan isiniin jaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.